Tapha waancaa FA England marsaaf raffaatiin dursaan Premier League England Arsenal dirree isaa irratti kilaba liigii tokkoffaa England Wigan simatee goolii 4-0 injifatte. Shaampiyoonni waancaa FA si'a 14 Arsenal kaleessa daqiiqaa 27 keessatti goolii 4 lakkoofse. Erga bara 2020 dorgommichaan shaampiyoonii ta'ee kan beekne Arsenal bara kana morkii waancaa 4 falmataa jira. Shaampiyoonni waancaa FA bara 2013 Wigan ammoo liigii tokkoffaa England keessa turuuf kilaba carraaqaa jirudha. Tapha kaleessa irratti Arsenal goolii Noni Madueke daqiiqaa 11 irratti galcheen dursa qabate. Daqiiqaa 7 booda Gabriel Martinelliin goolii lammaffaa Arsenal yoo dabalu osoo hin turin kubbaa Bukayo Saakaa fi Noni Madueke waliif kennan taphataan Wigan Jack Hunt garee isaa irratti goolii sadaffaa lakkoofse. Daqiiqaa 27 irratti kubbaa Christian Norgard mijjeesseef Gabriel Jesus goolii afuraffaa Arsenal dabaluun taphni kanumaan xumurame. Ebrich Izen gooliiwwan lama Noni Madueke fi Gabriel Martinelli mijjeessuun taphataa cimaa jedhamuun filameera. Tapha kaleessaa irratti Michael Arteetaan Kepa Arrizabalaga karra eegaa jalqabaa gochuun dirree seensisu. Daqiiqaa 87 irratti ammoo karra eegaa ganna 19 Tommy Setford Kepa Arrizabalagaan jijjiirame seenuun taphatee jira. Wigan yaalii kallattii eeggate lama taasise keessaa kubbaa Danny Joe Taylor yaali karra eegaan Arsenal Kepa Arrizabalagaan jalaa deebisee yaalii cimtuu taphichaan mul'isanidha. Arsenal erga bara 2020 shaampiyoonii waancaa FA England ta'es yeroo jalqabaatiif marsaa shanaffaatiif ga'e. Tapha kaleessaa irratti Arsenal rikoordii haaraas galmeessee jira. Seenaa waancaa FA Englandiin daqiiqaa jalqabaa 30 keessatti goolii 4 galchuun kilaba England jalqabaas ta'eera. Gareen Michael Arteta Arsenal sarar gidduu irratti olaantummaa fudhatee dhibbeentaa 74 kubbaa to'atee taphatee jira. Kaleessa goolii tokko kan galche Gabriel Jesus Premier League Englandin bara kana goolii tokkoof galchuus dorgommii waancaa FA Carabao fi Champions League Europa irratti taphoota 13 goolii kurnaffaa galchuu isaati. Gabriel Martinellinis tapha waancaa biyya keessaa fi waltajjii Europa irratti bara tokkoon goolii 11 galchuun seenaa haaraa katabe. Taphataan Arsenal kana dura seenaa kana hojjete Arraayit yoo ta'u innis bara 1994-95 ture. Bu'aan akaadaamii kilabichaa taphataan ganna 16 Marley Salmon boqonnaa deebii iddoo William Saliba seenuun yeroo duraatiif tapha waancaa FA England irratti hiriiree taphatee jira. Taphoota biroo kaleessa taphatameen Fulham dirree isaatiin ala Stoke City goolii 2-1 injifatte. Kilabiin Premier League inni biraa Sunderland goolii 1-0 Oxford United yoo mo'atu Wolves kilaba Manchester Unitedin dorgommicha keessaa baase. Grimsby Town goolii 1-0 mo'ate inni dabaree isaatiin dorgommicha keessaa bahe. Taphni Birmingham City fi Leeds United daqiiqaa idilee goolii tokko qixaan xumuramuun penalty Leeds United 4-2 injifatte. Sanbata Manchester Cityn Salford City goolii 2-0 yoo mo'atu. Gooliiwwan injifannoo garee Pep Guardiola taphataa Salford Alf Dorrington garee isaa irratti yoo galchu akkasuma Mark Keane goolii lammaffaa Manchester City galche. Taphataan sarattisaa Manchester City Mark Keane goolii jalqabaa Cityf lakkoofse. Liverpool gooliiwwan Curtis Jones Szoboszlai fi penalty Mohamed Salah galchaniin goolii 3-0 Brighton and Hove Albion mo'atte. Aston Villa dirree isaa Villa Park irratti Newcastle Unitedin goolii 3-1 mo'amee dorgommicha keessaa bahe. West Ham United goolii 1-0 Burton Albion Norwich Cityn goolii 3-1 West Bromwich Albion mo'ataniiru. Taphataa maatii Oromoo irraa dhalate Ali Ahmad jalqabarraa kan hiriirse Norwich Cityn goomsa gaarii as dhiyoo championship irratti mul'isaa jiru tapha waancaa FA Englandinis itti fufsiisee jira. Tapha xumuraa marsaa afuraffaa waancaa FA Englandin har'a Macclesfield Brentford waliin taphachuun kilaboonni marsaa shanaffaaf darban hundi isaanii adda bahu. Nottingham Forest bara dorgommii kanaa leenjisaa arfaffaa qacaruusaa ifoomsee jira. Nottingham Forest waliigaltee baatii 18tiif Victor Pereira leenjisaa gochuudhaan qacare. Sean Dyche kan gaggeesse Nottingham Forest lammii Portugal Victor Pereira bakka buuseera. Premier League Englandin taphoota 10 keessaa lama qofaa kan injifate kilabichi sadarkaa 17 irra jira. Leenjisaa haaraan kilabichaa Pereiraan Nottingham Forest turmaata liigichaa akka argatu gochuun irraa eegama. Victor Pereiraan hojii kan eegalan yoo ta'u tapha isaanii liigii Awurooppaa kilaba Tarkii duraan leenjisaa turan Fenerbahce waliin taphatu. Premier League Englandin ammoo Liverpool waliin taphachuun eegalu. Nottingham Forest Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche fi Victor Pereira bara dorgommii tokkotti jijjiiruudhaan rikoordii haaraa ta'ee jira. Victor Pereiraan baatii 11 dura kilaba England Wolverhampton Wanderers irraa gaggeeffamuun yaadatama. Leenjisichi Portuguese, German, China akkasumallee Brazil fi Saudi Arabia keessattiin kilaboota garaagaraa leenjisuun isaanii kan yaadatamu. Nuno Espirito Santo liigichi eegalee tapha 3 booda hariiroo abbaa qabeenyaa kilabichaa waliin waan laafeef hojiirraa kaan Ange Postecoglou ammoo taphoota 8 keessaa injifannoo malee deemuu isaaniitiin
dorgommicha keessa guyyoota 39 erga turaniin booda gaggeeffaman. Shoondaayichi ammoo taphoota 12 keessaa 7 injifachuun milkiin eegalanis taphoota 10 darbaniif injifannoo argachuu waan hin dandeenyeef gaggeeffamanii jiru. Viiktoor Pereeraa maaltu isaan eeggata kan jedhu walumaan laalla. La Liga Spainin kaleessa Atletico de Madrid Rayo Vallecano yoo mo'amu sanbata Real Madrid injifachuun dursummaa liigichaatti deebi'e. Har'a Barcelonaan injifannaan dursummaa liigichaa Real Madrid irraa ni fudhatama. Abbabaa Alamaayyoo dabalata qaba. Good afternoon, everybody. Match day 24 in La Liga EA Sports. Taphichaan isaanirra baay'ee fooyya'aniiru ga'umsa gadaanaa waliin mo'amneerra. Mo'amuunis nuuf mala jedhee goolii eegaan Atletico Madrid Yaano Black. Torbee 24ffaa La Liga Spainin kaleessa dirree fiinaala Rayo Vallecano waliin kan taphate Atletico Madrid goolii 3-0 mo'amuun deebi'e. Fran Perez, Oscar Valentini fi Nobel Mendy goolii injifannoo 3 Rayo Vallecanof galchaniiru. Waliigalaan taphattoonni Rayo Vallecano yeroo 13 goolii galchuuf kubbaa gara goolii Atleticotti yaalaniiru. Kana keessaa 9 yaalii kallattii goolii kan eegdeedha. Kamisa darbee waancaa Copa del Rey Barcelona 4-0 kan injifate Atleticoon boqonnaa dura qofa kubbaa kallattii goolii eege 7 irratti yaalame. Kun ammoo waggaa 15 booda boqonnaa dura yeroo jalqabaaf isa olaanaa ta'uun seenaa kilabichaan galmaa'e. Atletico Madrid dursaa liigicha Real Madridin qabxii 15 caalamuun qabxii 45 walitti qabachuun sadarkaa afuraffaarra jira. Barcelonaan har'a injifannaan garaagarummaan kun gara qabxii 16tti bal'ata. Goolii eegaan Atletico Madrid Yaano Black carraan shaampiyoonii ta'uu keenyaa xumurameera jedhe. Leenjisaan kilabichaa Diego Simeone ammoo yaada Oblaakitti waliin galuu hanga xumuraatti morkachuu qabna jedhe. Optaan tapha kaleessaan booda tilmaama shaampiyoonummaa Barcelonaaf harka 60.1 Real Madridiif harka 39.8 kennuun Atletico Madrid carraa shaampiyoonummaa hin qabu jedhe. Square to Alexander Arnold into the area and a touch from Gonzalo Garcia. Real Madrid sanbata Santiago Bernabeutti Real Sociedad goolii 4-1 injifachuun Barcelona irraa dursummaa fudhate. Vinicius Junior rukuttaa peenaalitiin goolii 2 Gonzalo Garcia fi Federico Valverde taphaan gooliiwwan hafan galchaniiru. Trent Alexander Arnold baatii 2 ol booda filannoo jalqabaan gara dirree seenuun kubbaa goolii galee tokko Gonzalo Garciaaf mijeesseefi. Kylian Mbappeen sababa miidhamaan shaakala waan hin hojjanneef tapha kanaan teessoo jijjiirara taa'uun osoo hin taphatin hafe. Real Madrid liigichaan taphoota 8 darban walitti aansee morkattoota isaa injifate. Real Madrid taphoota liigichaa 24 irraa qabxii 60 garaagarummaa qabxii tokkoon La Liga Spain dursaa jira. Har'asitti ufuun Gironaa fi Barcelonaan morkiin taasisan ni eegama. Barcelonaan yoo injifate dursummaa liigichaa deebisee Real Madrid irraa fudhata. Barcelonaan kamisa darbee waancaa Copa del Rey Atletico Madrid mo'ameerraa gara injifannootti deebi'uuf gara dirree seenaa. Hansi Filikiin kan leenjii kilabichi qabxii 2 Real Madridin caalamee qabxii 58tiin sadarkaa lammaffaadha. Serie Itilii torbee 25ffaadhaan Naappoolii fi Roomaan qixxee ba'an sanbata Inter Miilaan Juventus injifachuun dursummaa liigichaa cimsate. Abdurrahmaan Amiin dabalata oduu kanaa qindeesseera. Zaragoza Marlon! Shaampiyooniin liigichaa Naappooliin dirree isaa irratti Roomaa simachuun goolii 2 qixa bahe. Tapha kilaboonni lamaanuu saffisaan gara gooliitti siquun taphachaa turan kanaan daqiiqaa 7ffaa irratti taphataan sarara fuulduraa Aston Villaa ergisaan Roomaaf taphatu Dooniel Maalaan goolii jalqabaa galche. Maalaan goolii kana boodas carraa goolii galchuu argatee ittiin fayyadamne. Naappooliin goolii qixxeessituu argachuuf irra deddeebiin yaalaa ture. Daqiiqaa 40 yoo gahu Maatiyaas Paanaazolaa goolii miidhagduu fageenya irraa galchee Naappooliitti qixxeessuun tokko qixaan boqonnaa bahanii. Boqonnaa deebis Naappooliin carraa goolii hedduu argachuun taphattoonni sarara fuulduraa kilabichaa itti fayyadamuu hin dandeenye. Daqiiqaa 71ffaa irratti Roomaan peenaalitii argate. Maalaan goolii lammaffaa isaa fi kilabichaa galchuun 2-1 dursuu eegale. Naappooliif ammoo Alisaan Saantos daqiiqaa 81ffaa irratti goolii lammaffaa ittiin qixxaate galchee fi taphichi goolii 2 qixaan goolabame. Dirree isaa irratti kan taphate Naappooliin caalmaa taphaa fudhatee taphachaa turus hin milkoofne. Kubbaa yeroo 11 gara goolii
gooliitti yaale keessaa 7 yaalii kallattii turte. Isaan keessaa 2 qofa galchuun 5 cimina goolii eegaa Roomaatiin gooliin hin galle. Naapooliin qabxii 50 gaachuun sadarkaa sadaffaa yoo cimsatu Roomaan 47 afuraffaadha. Leenjisaan Roomaa Gianpiero Gasperini osoo maalaan jalqaba bara dorgommii nu waliin jiraatee qabxii hedduu walitti qabanna turre jechuun gaabbii dubbataniiru. Leenjisaan Naapoolii Antonio Conte ammoo taphni kaleessaa akka tapha Piriimeer Liigiitti ulfaataa amma nutis hirmaannaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa bara itti aanuutiif morkanna jedhan. Tapha biraa kaleessaatiin Saasulloon Udiniizee, Paarmaan Helaas Veroonaa, Bolonyaan Toriinoo qabxii wal fakkaataa goolii 2-1 yoo injifatan Kirimoneesee fi Jeno'aan goolii malee gargar bahanii. Thuram allowed to turn, Luis Enrique, and it's gone in. Di Gregorio couldn't readjust in time. Sanbata tapha cimaa torbee kanaatiin Inter Miilaan Giuseppe Meezaatti Juventus goolii 3-2 injifateera. Tapha kanaan daqiiqaa 17ffaa irratti taphataan sarara ittisa qarqaraa Juventus Kaambiyaasoon garee isaa irratti goolii galcheen Inter Miilaan dursa qabate. Kaambiyaasoon goolii jalqabaa Inter Miilaaniif galchus daqiiqaa 9 booda garee isaatiifis goolii galcheen Juventus itti qixxeesse. Kanaanis taphataa goolii jalqabaa garee lamaanii keessatti hirmaate ta'eera. Daqiiqaa 42 yoo gahu Firkaalulu balleessaa raawwate jedhamuun balleessaa salphaaf kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa bahe. Kilabichi daqiiqaa 50 oliif taphattoota 10 akka taphatuuf sababa ta'eera. Abbaan murtee tapha kanaa balleessaa kaardii hin kennisiifneef kaardii kennanii Kaalulu dirreedhaa erga baasanii booda dogongora hojjetaniif dhiifama gaafataniiru. Daqiiqaa 76ffaa irratti Ispoositoon Inter Miilaan dursa yoo qabachiisu 83ffaa irratti ammoo Maarkoo Lookaatelii goolii lammaffaa Juventus galchuun yeroo lammaffaaf itti qixxeesse. Taphataan duraanii Everton West Ham Makiinii goolii lamaan taphattoonni Juventus galchaniif haala mijeesseera. Daqiiqaa 90ffaa irratti Piiter Zelenskii goolii 3ffaa fi injifannoo Inter Miilaan mirkaneessite galchuun taphichi goolii 3 fi 2 goolabame. Inter Miilaan amma qabxii isaa 61 gaachuun yoo dursu kilaba itti aanu AC Miilaan qabxii 8 caala. Juventus 46 sadarkaa 5ffaan itti fufeera. Sanbatuma Atalantaan 2-0 Laasiyoo, Fiorentinaan 2-1 Koomoo injifataniiru. Liigicha Inter Miilaan qabxii 61 yoo dursu AC Miilaan 53 lammaffaa, Naapooliin 50, Roomaan 47 sadaffaa fi afuraffaadha. Locatelli away from Zielinski. This is Bremer. yoo galchuun Raamii Beensebaaniin akkasumallee Maaksimiiliyaan Baayer goolii 1-1 dabalanii jiru. Bundesliigaa Jarmanii kana Baayer Muuniik qabxii 57 yoo dursu Borshaa Dortmund 51 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Real Madrid tapha mo'atanii darbuu Champions League Awurooppaatiin borgara Liizban imaluun Benefikaa waliin taphasaa jalqabaa taphata. Kylian Mbappé miidhamarraa gara taphaattiin ni deebi'aaf eegama. Raul Asensio fi Rodrigoon adabbiin Jude Bellingham immoo miidhamaan tapha kanaaf hin gaane. Newcastle roobii gara Azerbaijan malee Qaarabaag waliin ni taphata. Abubakar Abdallaa dabalata qaba. tapha mo'anii darbuu Champions League Awurooppaa boruuf iftaan taphatamaniin kilaboonni 8 marsaa 16 darbuudhaaf tapha jalqabaatiin murkiin taasisan eegama. Kilaboonni akka Real Madrid, PSG, Inter Milan, Atletico Madrid fi Newcastle United tapha jalqabaa diriin alatti taphachuu isaaniitiin tapha dhaqaa galaa kanaan carraa marsaatti aanutti darbuu kan isaaniif bal'isuudha. Riikardiidhaan Chaampiyoonni Awurooppaa yeroo 15 Real Madrid gara Portugal imalee Stadio di Luzitti Benfica waliin murkii taasisuun Jose Mourinhoon kilaba isaanii durii faallaa murkii taasisanidha. Gareen Jose Mourinho Benficaan caasaa liigitiin tapha xumuraa Real Madrid 4-2 mo'achuun isaanii yaadatama. Caasaa liigitiin sadarkaa 24ffaan xumuruun garaagarummaa gooliitiin Marsee caaluun tapha mo'anii darbuutiif kilaba ga'eedha. Dorgommichaan taphoota 3 mo'atee 5 injifatamuudhaan goolii 10 galchee 12 keessummeesse. As dheenyatti garuu gara ga'umsaatti deebi'aati jira. Dorgommii hundumaa taphoota 5 darbe keessaa 4 injifachuun ga'umsa gaarii irratti argama. Los Blancos sanbata darbe goolii 4 Real Sociedad irratti galchuun La Liga dursuu eegaleera. Garuu dorgommiilee Awurooppaatiin ga'umsa itti fufiinsa qabu mul'isaa hin jiru. Champions League caasaa liigitiin taphoota 8 taphateen 5 injifatee 3 mo'atamuun qabxii 15 sadarkaa 9ffaan xumuruu isaatiin tapha mo'anii darbuu taphachuudhaaf dirqame. Boru Alvaro Arbeloa fi taphattoonni isaanii walitti aansuudhaan Beneficaan yeroo lammaffaaf mo'atamuu dhabuun dirreen alatti injifatanii carraa isaanii bal'ifachuudhaaf morkatu. Kylian Mbappeen tapha Sociedad mo'ataniin taphachuu baatus gara taphaatti ni deebi'aaf eegama. Raul Asensio fi Rodrigoon adabbiin hin taphatani. Jude Bellingham miidhama maashaa qabuun akka hin taphannetu himame. Boruma Signal Iduna Parkitti Borussia Dortmund Atalantaa waliin morkata. Dortmund Bundesligaan taphoota 6 darban
darban walitti aansuudhaan mo'atee fardhamaffarra jiraachuu isaatiin Muunik waliin waancaa Bundesligaaf kilaba morkataa jirudha. Leenjisaa duraanii Baayer Muunik Nico Kovaachiin kan leenjuu Dortmund Champions Leaguein dirree isaatti taphoota 22 darban taphate keessaa 2 qofa mo'atamuu isaatiin Atalantaaf qormaata ta'uu mala. Atalantaanis as dhiyeenyatti Seerii A Itaaliitiin ga'umsa gaarii kilaba mul'isaa jirudha. Dorgommii hundumaan taphoota 4f kilaba hin injifatamne. Koppaa Itaaliyaanis Juventus mo'atee walakkaa xumuraatiif kilaba ga'e. Champions League Awurooppaa tapha mo'anii darbuu birootiin morkii kilaboota Firaansii walitti fideen Monaakoon Stade de Liège'tti shaampiyoonii Awurooppaa PSG waliin morkiin taasisuus kan eegamudha. Monaakoon yeroo lamaffaaf tapha mo'anii darbuu taphata. PSG'n torban kana keessa Reensiin 3-1 mo'atamuu isaatiin liigii Firaansiin qabxii tokkoon caalamee lammaffaarra jira. Boru gara injifannootti deebi'uudhaaf morkata. Juventus sanbata injifatamuu Inter Milaaniin isa muudateen booda gara Tarkiitti malee Galatasaray injifachuudhaaf morkiin taasisuus ni eegama. Roobii Newcastle United gara Azerbaijan Baakuu imaluudhaan Qarabag waliin taphata. Inter Milaan gara Norway imalee Bodo Glimt waliin taphata. Atletico Madrid injifatamuu La Ligaan torban kana isa muudateen booda gara injifannootti deebi'uudhaaf Club Brugge waliin morkata. Olympiacos Bayer Leverkusen keessumeessa. For the tape, Shora Katata, I think he's going to take it. It's going to be ever so close. Oh my word! Maaraatoonii Siiviyaa kaleessa Ispeenitti fiigamee dhiiraan atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahan. Fiigicha Zuurik Maaraatoon di Siiviyaa marsaa 41ffaa kanaan xumura irrattiin saffisa yoomillee hin dagatamne keessaa tokko atileet Shuraa Qixxaataa fi Asraar Hayraddiin gidduutti mul'ateera. Atileetonni Itoophiyaa lamaan kiiloomeetira 42 ol erga fiiganiin booda akka atileetii fiigicha gabaabaa fiiguttiin akka bombulleetti yeroo saffisaan fiigan mul'ataniiru. Shuraa fi Asraar fageenya sa'aatii wal fakkaatuun sa'aatii 2 daqiiqaa 3 fi sekeendii 59 xumuranis irra deebiin viidiyoon ilaalamuun Shuraa Qixxaataa tokkoffaa bahee. Shaampiyooniin dorgommichaa bara 2022 Asraar Hayraddiin lammaffaan xumure. Atileetiin Itoophiyaa biraa Dajanee Haayiluu sa'aatii 2 daqiiqaa 4 fi sekeendii 15 sadaffaa bahee. Shuraa Qixxaataa maaraatoonii London bara 2020 atileetii injifateedha. Maaraatoonii Siiviyaa kana dhiirotaan atileetonni Itoophiyaa waggoota 7 walitti aansuun injifataniiru. Bara darbee Salamoon Baaraggaa injifachuun ni yaadatama. I think he's going to take it. It's going to be ever so close. Oh my word! A sprint finish, a photo finish, and the 41st edition of the Zurich Marathon of Seville. Maaraatoonii Siiviyaa kana dubaraan yeroo jalqabaaf maaraatoonii kan fiigde Mulaat Taklee sadaffaa baate. Dubaraan atileetonni Itoophiyaa waggoota 4 darban walitti aansanii injifatanis barana hin milkoofne. Waggaa 41 kan lakkoofsee maaraatoonii Siiviyaa kanaa dhiiraan Dheeressaa Galataa dubaraan Magartuu Alamuu rikeerdii bakkichaa harkaa qabu. Maaraatoonii walakkaa Baarseloonaa kaleessuma Ispeenitti fiigameen atileetiin Itoophiyaa Agoos Gabreeyoot injifateera. Agoos fageenyicha daqiiqaa 58 fi sekeendii 05 xumure. Sa'aatiin kun bara 2026 keessaa sa'aatii saffisaadha. Lammiin Swiizerlaandis Doominik Globaaluun daqiiqaa 59 fi sekeendii 25 xumuruun lammaffaa. Atileetiin Firaans Imaanu'eel Ruudolf sadaffaan xumure. Dubaraan atileetiin Keeniyaa Lois Chemunung sa'aatii 1 daqiiqaa 4 fi sekeendii 01 xumuruun rikeerdii bakkichaa fooyyessuu yoo injifattu atileetiin Itoophiyaa Diiniyaa Kadir sadaffaa baate. Sanbata darbee maaraatoonii walakkaa Raas Alkaayimaa Yuunaayitid Arab Emireetittiin fiigameen atileetonni Itoophiyaa injifataniiru. Dubaraan atileetiin Itoophiyaa Asmaareech Aanillee injifatteetti. Maaraatoonii walakkaa yeroo duraaf kan hirmaatte Asmaareech fageenyicha fiigdee xumuruuf daqiiqaa 67 fi sekeendii 21tti fudhate. Atileetiin Itoophiyaa biraa Malkinnaat Hudduu daqiiqaa 67 fi sekeendii 26 lammaffaa. Atileetiin Taanzaaniyaa Maagdaaleenaa Shaawuriin sadaffaa bahan. Dhiirotaan atileetiin Keeniyaa Joofrii Kaamorer daqiiqaa 58 fi sekeendii 13 fiigee xumuruun injifate. Fageenya kana atileetonni Bahareenii fi Keeniyaa lammaffaaf sadaffaa bahan. Maaraatoonii Leegoos kaleessa Naayijeeriyaattiin fiigameen ammoo dubaraan atileetiin Itoophiyaa Masarat Dinqee tokkoffaa yoo baatu Zawudaalem Geetaaw sadaffaadhaan xumurte.